namatti ulfaata. Gar tokkoon obbolaa kiyya barsiisaa, gar tokkoon isaaniin gargaaraa, gar tokkoon haadha kiyya gargaaraa, gar tokkoon asii beekaa jira miti baay'ee namatti ulfaata dhugaa. Adabbi maatii guutuudhaan waan hundumaa isaanii miti erga qabeenyi sun badee otoo abbaan xiyya lubbuun jiraate hirateeti yaara. Yaara isin maal ofiin jaalata dhugaa waaqayyo. Tokkommoo haamilee namaa cabsitanii haadha kee mana uqqee kana keessatti itti galtee haadha kee mana ijjeeruu dadhabdee warri jettan immoo ani haadha koof akkuma nama tokko akkuma shamara tokko dhugaa waan gaarii godheefi naa gammaddee natti gammaddee haadhaaf abbaa kiyya bira tareeyyuu ufii kiyyaaf mana bareedaa ijjeerradhee alhamdulillah biyya kootti galee nan jiraadha galata waaqaa jedhee gaafan jedhu moo hundumti isaayyuu barbadaa'e rabbumannaa kanneen rabbumannaa harkaa fudhate miti maal godhame hojii rabbii isumatu So haalli namaa mijatee maatii ofii gammachiisanii namatti tola jechaadha. Garuu jireenya biyya lafaa kanarra ati akkamitti waggaa 15 biyya hormaa hojjettee haadha kee mana biyya keessaa hin baasin jedhanii mooraalii micayyoo kanaa tuqaa jiru jechaadha. Namni kamuu jaalatee miti. Osoo haalli si mijatee keessattuu harmee kee daqiiqadhaan gammachiisuun kee hin oolu jedhee yaada. Egaa hakki akka yaadanii fi hakki halaala yaadan garaagarummaa qaba jechaadha. Shama akkam jirtu hordoftoonni seenaa ta'u nagaa waaqayyo sinifaa baay'atu akkam isaati kana keessanii nagaa keessanii ani nagaa kooti sinis akka nagaa keessan taatan abdii guddaan qaba. Egaa akkuma viidiyoo irratti argitanii har'a waa'ee beetii xiqqooshii yaada ko na eenyu jedhee tanan gara keessan dhufee viidiyoo kana haga dhumaatti like share gochuudhaan na bukkee dhaabadhaa isiniin jedha. Egaa har'a maal qabattee dhufte jechuun keessanii noolu egaa dhugaa dubbachuu fi nama taatee akkuma halaala laalte waggaa osoo hin taane egaa beetii namni wallaala hin jiru waggoota darbeen dura jechaadha. Waggoota darbeen dura waggaa 3 arfan kanaan dura chaalenjii ishiin irra turte hundumti keessanuu hin beektu jedhee tana yaada. Beetiin dubartii jabduu dubartii Oromoodhaaf illee sagalee ta'aa turte. Garuu immoo harkaadhamni waa baay'ee nama taasisi. Harkaadhamni biyya ormaatti si hammisti. Harkaadhamni waan baay'ee sin gooti. Akkuma nama tokko ishiinis waggoota baay'ee hojjetatte gara biyya ishii maatii ishiitiifis mana ijaarte ofishiitis mana ijaarratte gara biyyaa galtee turte jecha. Yeroo sanitti abbaa ishee lubbuudhaan hin jira ture. Egaa viidiyoo ishiin abbaa ishee wajjin xaafii fa'aa eenyu gootu argitanii jirtu jedhee yaada namni wallaalu hin jiru. Egaa gaafa ishiin biyya geesse hazzee bituun ishiin nan gala jettee asii nan deebi'e jettee galle garuu haa ta'u malee akki halsi ilaalte galtee fi akki gaafa biyya geessuu garaagarummaa qaba jechaadha. Gaafa biyya geessee boqonnaa fudhattee biyya ormaa kanatti hazzee bituu abbaa ishee yookiin qabeenyi maatii ishee jechaadha hin beektu gara Wallagga lixaa kanatti haala hin beektu jedhee yaada. Egaa qaama mootummaa ta'uu wanta isaallee adda baasee hin beekne egaa qe'ee isaanillee gubanii abbaa isheellee ajjeesanii qabeenya qabanillee horii qabanillee midhaan qabanillee hundumaa guggubanii bade jechaadha. Dabqashii waggaa baay'ee biyya hormaatti hojjettee guyyaa tokkotti halkan tokkotti babbadee egaa qabeenya bichaa miti abbaa isheellee hin dhabde jechaadha. Mucayyoon kun biyya ormaa keessatti Dubaay keessatti haala maraachuu irra geesse ijoolleen tasgabbeessanii amma danda'amaa ta'e immoo jechaadha haadhi ishii goodatti galte jechaadha. Dhugaa dubbachuuf goodatti galte egaa uummanni Oromoo nuti si jirra osoo nuti siin jirru haadhi kee bineensi nyaatu jedhanii ijoolleen Oromoo gargaaranii mana kana ijaaraniif jechaadha. Mana binnaaf haadha keeti jedhanii amma tokko gargaaranii turanii haadha koo bineensi goodatti na nyaate abbaa koos dhabee haadha koos dhabee jettee amma dandeessuu gargaaranii mana kana bitaniif. Egaa amma immoo obboleettii ishee as jirti jechaadha. Dubaayin beektu seenaa jechaadha. Har'a karaa biyyaa galte jechaadha. Gara biyyaa gaafa galtu abbaa ishii naani gara laafettiidha hin danda'u. Ishiin ergee osoo harmee ishii hin beekin jechaadha. Viidiyoo dhumarra siniifan ka'a.
daqiiqaa xiqqoo jechaadha siniifan ka haala ishiin keessa jirtu jechaadha. Ani ishiin xiqqoo narra ati hangafaa maaliif hin galle gara biyyaay osoo hangafni jirtu quxusuun akkamitti galtii jedhanii gaaffii gaafatan jechaadha. Haadha keessa maaf naasiftu jenna. Ani yoon biyya galee yookiis immoo ofii kootii fan du'aa yookiin immoo nan maraadha jettee egaa namni obboloota koo dhugaa waaqayyoo waan hin beekne tokko keessa gallee eenyu jechuu miti. Hundumti keenya osoo maatii keenya gammachiifne osoo waan meeqa goone aqimii qabaanne waan barbaanne odoo goone finna nutti tola garuu immoo humna keenya miti jechaadha. Micayyoo kanas egaa ishiin galtee viidiyoo san arganii maal ati waggaa kana qixxee biyya kana keessa teesse haadha kee mana dhoqqee keessa akkamittiin kaasne jettee turte. Egaa dhugaa waaqayyoo viidiyoo jalan ture jechaadha. Baay'ee nama gaddisiifti. Obboloota koo kan gargaaru kana ofii kootii asitti kan eenyu baafadhee waraqata baafadhee waan hunda sirreeffadhee immoo jireenyi qabeenyi keenya duraa sun bakka itti hin deebine humni koo aqimiin koo achi hin geenye amma danda'ee maallaqa nan erguuf jechaadha. Haadhi koo gaafa nan gala jedheen maallaqaan kanaan dura yeroon biyya galu jettee turte. Gaafa biyya galu meeshaa minaamina fudhadheen galee meeshaa sun akkasumatti gubatee maallaqaan asiin harmee kootiin kanaan godhi jedhee itti ergu meeshaa kalee sana jalaa gubate san gabaa keessa deemte qidaamee yoo dhufe jimaanni yoo dhufe meeshaa san naabitti yoon nan dhufa bakka harmee yoon jedheen qo'intala koo biyya ormaa kana qixxee teessee deebitee harka namaa ilaalta jettee meeshaa kalee sana si bitee gale san isa wal qixxeessuudhaaf eenyu jetti. Ani haadha koo obboloota naa gadi barsiisuudhaaf haadha bakka wanta hundi mataa kooti. Inna osoo hin danda'ee haadha koo mana dhoqqee kana keessa dhiisii waan humna koo gochuu hin danda'a. Garuu immoo aqimii koo hin dandeenye. Amma hin danda'u immoo harmee kooti jiraachan jira. Osoo abbaan koo lubbuudhaan jiraate guyyaa takkitti biyya ormaa hin buluu jettee baay'ee tokko garaa naraaste dhugaa rabbi jechaadha. Innaa osoo ittiin himin galan jechaadha gara biyyaa osoo ittiin himin ati wajjin gala jettee gaafa gaafattu ani lakki hin galuu. Ati galiitii harmeen koo waan keessa jirtu laali jettee ergite jecha. Egaa abbaa dhabuun agama akka nama gaddisiisu laala isin jedha waggaa 15 biyya ormaa kana ture garuu wanti nan hojjedhe hundi isaa abiddatti bahe. Egaa abbaan koo boqotees immoo qabeenya kaleessa qabnu san bakkatti deebisuu hin danda'e. Ijoolleen naa gadi jecha obboleessa koo osoo abbaa qabaadhe jedha jedhee tanan amma ta'e obboleessa koollee tillee bajaajii bitee akka inni hojjetatu akka ittiin dhagaamne osoo abbaan koo jiraate jedhee tanan obboleessa kooti bajaajii bitee aga kanammoo aga danda'e obboloota isaanii gadiis immoo gargaaraa barsiisan jira. Egaa ijoolleen keenya koomentii viidiyoo sagada siniin dhiisa jechaadha. Viidiyoo achi jalatti maal manni keessa mana akkasiiti haadhi kee mana akkasiiti jedhe baay'ee natti dhagahame. Please miira namaan tuqina. Maaliif cabarra eenyurratti cabarratti caba namaan dabalina jechaadha. Madaarratti madaa. Maaliif jennaan micayyoon kun yaaduu dadhabdee miti. Garuu immoo isa kanayyuu uummata Oromootu gargaaree mana kanayyuu haadha ishiyyuu bineensa keessaa kaase jechaadha. Akka bineensi hin nyaanneef jechaadha. Garuu immoo ijoolleen keenya wanta hunda jechaadha. Bakka waggaa baay'ee hojjetteef miti. Yoo waaqayyo si gargaare malee akkuma keessanii akkuma keenya amma danda'amaa ta'e hojjetatte jechaadha. Hojjetattee maatii ishiitiis mana ijaarte garuu inni guyyaa tokkotti bade. Micayyoon kun nama xankar jettee hojjettoota bakka garaagaraatti hin argitan hin beektu. Garuu immoo hin dandeenye ittiin murteessinaa isin jedha obboloota koo. Namni kamuu maatii isaatiif osoo godhee hin gammachiisa jechaadha. Garuu immoo haala ishiin irra turte bakka dhugaa rabbii hedduu tokko na gaddisiifte jechaadha. Maaliif jenna waggaa kana qixxee teessee haa ta'uyyuu malee garuu immoo lal wanta arra darbuuf jecha boru bakka wanta ta'e hin dubbatina. Sinirra wanta ga'uun beeku namni osoo isatti tolee osoo waan bakka maatii ofii gammachiisu osoo goone garuu aqimiin keenya achi hin ga'u. Garuu immoo sinoo maal hojjettamme warroonni akkas jettanii mooraalii micoo yoo kanaatti bakka ishiin miira bakka baashi san ibsuudhaaf viidiyoo san waraabanii postotan. Sanirra darbee san jalatti viidiyoo jechaadha. Ati biyya ormaatti asii maal goota haadhi kee akkasii kana keessa jirti jettaniiti miira ishii tuqaa jirtu jechaadha. Garuu
dabbara dhugaa waaqayyoo jecha maalifi amni baqa biyya kanaallee galuun barbaadu abbaa ishee baay'ee jaalatte natti fakkaata dhugaa waaqayyoo jechaadha aagaa lafa isaaniirraallee buqqaanii jiru natti fakkaate namni qota waan baay'eedha baqa innaa kamiifiyyuu itti murteessina baqa haqimiin hin danda'u mee mucayyoon kun bakka hojjetti waraqata hojjisiisu jira obboleessa ishee barsiisu jira maallaqa arabaa immoo hin beektu obboloota koo maallaqa arabaa agama kan bara kan agama akka sisaa hin qabne hin beektu kanatti kanarra immoo irratti murteessu dhiisaa isiniin jira dhugaa dubbachuuf agas kana qixa irra murteessuun hin dabbara jechaadha intalli kun jabduudha dhugaa waaqayyo jabduudha waan gochuu qabdu gooterti ammas immoo rabbi ishee gargaaru laal biyya ormaa keessa waggaa 15 maaliif kana gatii abbaa dhabuu ishiiti osoo abbaa dhabdee osoo haalli kun isaan irra ga'uu baate mucayyoon kun nama galtee jireenya mataa ishee jiraattudha jechaadha innaa kanaaf iyyuu irratti hin duulinaay waggaa baay'ee hojjettee miti garuu haala hundumayyuu kan mijeessa jiru ishiidha sila ta'e innaa itti murteessinaa osoo obboleettiin koommoo iyyette obboleettiin koommoo osoo galuu ishiitti hafee jiraachee jette dhugaa waaqayyoo hedduu tokko garaan haraaste jechaadha odoo amma du'aaf jireenya keessa jirti baqa innaa dhugaa waaqayyoon ulfaate jechaadha nagaa biraa baatee nagaa gaafa dhabdu baqa waan hunda yaadadha kanaaf iyyuu kanaaf hangaluu didee jettee dubbattee jirti please hundi keessaniyyuu irraa gadi bu'aayi wanta akkasii wanta mooraalii namaa tuqun dubbatinaay woo gargaaru tan amma hundi keessan yaadan gargaara garuu jechoota akkasii jechoota bada kaleessa sin yaa kin obbolaa keessan gargaartan waa'ee maatii keessanii bichaa ta'uu danda'a waa'ee maatii bichaa yoo ta'e dhuguma waan ta'e gochuu hin dandeessa garuu isan taane ta'e taanaan wanta ati gochuu kophaa kee gochuu dandeessu hin jiru obbolaa obboleettii mana baqa kanaaf hin beektu itti murteessinaa isiniin jedha iddoo tokko garaana nyaatte dhugaa waaqayyoo iddoo jechaadha abbaan agam faayidaa akka qabu mucayyoo kanarraan baradhe baay'ee boossi laayivii irra teessee jechoota koomentii barreessaniif osoo abbaa qabaadhe jette yookiin immoo osoo qabeenyin kaleessa hojjedhe maatii koo jijjiire namni takka ittiin qubanatti hin qabu jechaa turte egaa akka gubbaadha mucayyoon kun miidiyaa kanarraa hin taphatti bakka barbaadde amantaa odoon ta'an bakka garagaraatti hin taphatti garuu baqa miira ishee dhoffachuudhaaf jecha innaa itti murteessinaa isiniin jedha obboloota kooyi haala kam keessattiyyuu baqa hin jira mitire waaqayyo beekadha ammas immoo waan milkooftee gammaddee mana maatii keellee bakka sanitti deebiste akka ati gammadee jiraatu abdiin qabaa egaa kanas isiniin jedha dhugaa waaqayyo hedduu nama gaddisiisa haa ta'uyyuu malee waa waaqayyo godhe homaa gochuu hin dandeenyu isiniin jedha obboloota koo kan namaa kennus kan namarraa fudhatus rabbidha sila ta'eef kan waggaa baay'ee hojjette waggaa tokkotti illim jedhee bade jechaadha kan ammoo waan rabbi godhe wanta nuti goonu tokkollee hin qabnu harka rabbi jira jechaadha hundumti isaayyuu egaa obboloota koo yaadan qabdan koomentii jala kaafii dhugaa rabbi hedduu tokko na gaddisiifte jalan tulee laayivii ishii jechaadha egaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebitutti nagaa turaay baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa laayik sheer gochuu hin dagatinaay yaada qabdan yaada komisoo ta'ee koomentii jala naaf kaa'e siniin jedha nagaa tura